mijai mijuel mijuken bari naga wara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kormi naga ala warri naga or naga ya kawaki naga nugu ulla naga ulle bulla naga wage robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga wage nugu or naga ya katisa ule naga ya isa ule naga elema gadi naga isa naga ya panega nageni olega mijai karra mijai tana mijai harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalalaaf ulfinaa bakka isin jirtan hunda adda isin qaqqabu jetti Qaanqee Show sagantaa Qaanqee Show guyyaa har'aa qaamnu furdee gama keessan dhufeera qopheessaan sagantaa kana ana Habtaamuu Lamuuti gama sagantaa keenyaatti osoo darbin dura magaalaa Dambidalloo dhiya Oromiyaa jaarsa biyyaa tokko ture jaarsi biyyaa obbo Korsaa jedhama obbo Korsaan kun jaarsa biyyaati gaaf tokko oppiidoota barbaadaman oppiidoonni obbo Korsaa kana barbaacha gara bakka hojii isaanii gaafa dhaqan obbo Korsaan bakka hojii hin jiran eessa jiru jedhanii gaafa warra ollaa gaafatan mana jireenyaa isaanii jiru jennaan oppiidoon lama qaxxaamurtee gara mana obbo Korsaa deeman ala dhaqanii ulaa guddaa kana ala gaafatumanii obbo Korsaan mana keessaa dhagaanii eenyudha jedhan nuyi jette oppiidoon maqaan qabdanii isin eenyudha jedhan obbo Korsaan nu ijoollee keessanii jette oppiidoon oo abaa'oo baga nagaan dhuftan jennaan lakkii abaa'oo miti nu oppiidoodha jennaan badi rabbi si haa balleessu ijoolleen keenya abaa'oodha jedhan obbo Korsaan. Oromiyaani 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 Iga ilma ishee gibira gabbarti barumaani jerana barana yoo tokkummaadhaan falmanne bilisa ba'u yookaan ilma ishee hunda fixattee taa'u jerana barana yoo tokkummaadhaan falmanne walaaba ba'u yookaan ilma ishee hunda fixattee taa'u. Otumee yaaddeessanga nuti waliif dhiigaanuma wal jabeessa diinagee booressanga gadi galootu maqaa nama balleessa yaa shimalayaa ibidda lafaa margu gubbaa nama ilaalan madaa keessa ormi namaan argu otumee yaaddeessanga yaalaalatu balleessina of keessa diinagee booressanga nama yartuutu kee nama balleessa yaa shimalayaa ibidda lafaa margu gubbaa nama ilaalan madaa keessa ormi namaan argu. Artistoonni Oromoo qabsaa'ota artistoonni Oromoo kan uummataati artistoonni Oromoo bu'aa bahii hedduu keessa darban artistoota Oromoo hedduunis ajjeefaman mootummaa wayyaaniinis mootummaa dargiinis artistoonni Oromoo dargaggeeyyiin booddana kana ba'an keessaa namni tokko torban darbe biyyarraa rakkina dararamarra ga'u dheessee gara biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessa qubatee jiraachuusaa beeksisaan isinitti himee turre har'a waa'ee Ibroo Obsaan isinitti himuu barbaada. Ibroon Obsaa qabsaa'aa dhugaatiif sabboonaa haqaati. Bara 2009 ture albeema jalqabaa hojjechuudhaaf gara biyyaa deemee rabbi namsee isaa maaf istiidiyoo roobaatti kan wal barre. Ibroon rakkinaaf dararama irra ga'u hundumaaf osoo hin jilbeenfatin guddina aadaaf afaan Oromoo sirboota warraaqsaa sirbuun nama beekamuudha. Har'a biyya Masir keessatti rakkina xiqqoo qaba. Ofiillee dubbachuu kan hin barbaanne bakka jireenyaa nama hin qabne hiriyoota isaatti siqee jiraachaa jirudha. Kanaaf Oromoon dirmadhaa fi isin hin jenna. Sirba Ibroo keessaa tokko isin hafeera. Goofandii baname kana gubbaa dhattanii gargaarsa keessan gurbaa sabboonaa artistii kanaaf akka gumaachitan kabajaa guddaan isin gaafadha. Volkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyu ishee sodaannaa. Volkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyu ishee sodaannaa.
galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa ufseeti Finfinnee kan Oromooti galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa ufseeti Finfinnee kan Oromooti Waraana Gujii wal horraanii Diddaarorroo darandaranii Arsii Harargee Baaleerraanii Diddaarorroo darandaranii Shawaa Karrayyuu Amboorraanii Diddaarorroo darandaranii Wallagga Jimmaa Ilurraanii Diddaarorroo darandaranii Barattoonni koo fincilanii Diddaarorroo darandaranii Ilmaan Oromoo tokko ta'anii Diddaarorroo darandaranii Burraayyurraa darandaranii Sololtarraa Roorroo didanii Sabbaatarraa darandaranii Afoo gubbaan qabsoof ka'anii Gullalleerraa darandaranii Galaanirraa Roorroo didanii Jalduu irraa darandaranii Uliisorraa qabsoof ka'anii Waliisorraa darandaranii Naqamteerraa Roorroo didanii Dambidollorraa darandaranii Odoolarraa qabsoof ka'anii Afran Qalloon darandaranii Barattoonni Roorroo didanii Bushoofturraa darandaranii Adaamarraa qabsoof ka'anii Qeerroon biyyaa darandaranii Ijoolleen biyyaa Roorroo didanii Hanqeen biyyaa darandaranii Ilmaan biyyaa qabsoof ka'anii Shaashamannirraa darandaranii Roobee irraa qabsoof ka'anii Galloomanarraa darandaranii Sikkoo Mandoo Roorroo didanii Ciroo irraa darandaranii Dirree Gawaa qabsoof ka'anii Boolee irraa darandaranii. Sagantaa Qaanqee Shawuu torban darbee kutaa tokkoffaa kan isiniif dhiyeessine miseensolii gameeyyii adda bilisummaa Oromoo duraanii haalli qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoon kun maal keessa darbe qabsoon har'atti qoosamu qabsoon har'a bu'aa ba'iinni keessa darbe haa ilaalluuf qabsoo kana kan darbe yoo yaadanne kan fuula duraa dhufu tilmaamuun nama dhibu qabsoon kun maal keessa ga'e har'a as ga'e qabsaa'onni Oromoo aarsaa isaan kaffalan beela dararama rakkina isaan keessa darban jaallan hedduun biraa wareegamanii har'a lubbuun jiraatan argaa dhageetti waan ragaa ba'aniif barumsa guddaa irraa argattu jedheen abdii qaba akkuma torban darbe kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeesse har'as kutaa lammaffaaf kan xumuraa jaalli gugsaa galmoo isiniif qabadhee dhufeera isaanii wajjin turtii gaarii akka gootan kabajaa guddaan isin gaafadha gama sagantaa keenyaatti osoo hin darbin dura kaleessa yaadanne alaafi keessaan namuutu waltaane qabsoodhaan gumaa jaallanii yoon baasne duubattiin deebiinu lamuu deessine saamamneen jiraannu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamna kaane falmanne gabrummaa diinaaf addanne injiraannu salfanne sayyaafurre eleymane ewaatiin bullanse ewaatiin doynanse akkitti baaraadhaa fuulatoo dhangaachoo ewaatiin baananse ewaatiin baananse eeyyoo mataatuuta leencaa shanii goota biyyaa fi falmataa ni moota eeyyoo mataatuuta leencaa shanii goota biyyaa fi falmataa ni moota. Hayyee jaallee gugsaa galmoo hedduun si galateeffadha horii bulii egaa yeroo ammaa kana uummanni Oromoo biyya keessaa dararama guddaatu irra ga'aa jira kan durii caalaa hidhaan ajjeechaan daran itti fufee jira. Dhaaboleen Oromoo arfan waliigalteedhaaf yeroo dheeraadhaaf lafarra harkifachaa jira. Atakka nama miseensa gameeyyii adda bilisummaa Oromoo tokkotti dhaabolee kanaan mee dhaamsa qabdu akka dabarsituun si gaafadha. Ani waan biraa kanaaf dhugatti jaallan irraan tanaan ni jiran kanarra je'eetiin isaanirra wanni beekuus hin jiru haa ta'u jaallan irraan tana qabsoo kanarra jiran kana hedduu hadhaa hedduu walitti dabarsee ijoollummaa kiyyaan namuu na beekaa hujii malee keessa seennee nuti dhugumatti waan akka biraa haala hundaa namni hamtuu walii qabu hin jiru jaallan hedduu wajjin hadhaa meeqa dabarsine jaallan hedduu jaallan hedduun biraa dabarsee dabree har'a ka jiraa har'a harka diinaa jirus tokko lamaa miti an dhaabotii Oromootiif wanniin har'aan tana ani dhaamu dhugumatti waan biraa takkallee waan hin qabu jaallan hedduun qaxxaa kana keessa waliin dabarre ni beekan
furmaanni nuti qabnu immoo wal malees hin qabnu. Furmaanni nu qabnu wal qofa qabna. Furmaanni nu qabnu hireen takkittiin tokko taanee waan qabnu dhagaa qabnu walitti deebisnee dhagaa tokkichaan diina kanatti yoo dhagaa tokko harka tokko yoo diina kana dhagaa darbanne qofa furmaanni nuti qabnu. Har'aan tana ani waan dhugumatti dhaabotii Oromootiif qabu ilmaan Oromoo kan gartee ara nu biraa dhabaman kan kaleessa nu biraa dhabaman har'a jaallan kaleessa nu biraa dhabaman osoo deebi'anii jiraatanii dhiiroo haalli isaan har'aan tana waa maal jedhanii nu gaafatanii jeetti natti dhaga'ama. Kanaafuu wanni wal sobnu hin jiru. Wanni har'aan tana abbaan fedhe qabsoon tun dhiibbattee sadarkaa kana geesse. Yeroo kaleessa gartee arbaabuu huunoo ol jennee irra himan nama torbaanii nuti gartee kutaa baalee kana nama torba qofaanii dhayne nu nam torba. Anaa fi abbaa biyyaa roobaa kana namni deemu nuti nama torba baddaarraa kaane haga gammoojjii sararitti daangaa ilkarreetti nama torba qofaan keessatti turre jechuudha. Eegas booda humna dabalannee sadarkaa kanatti qabsoo kana sadarkaa baalee keessatti humna keenya cimee humna guddaa cibirraadhaan guttaadhaan hanga daangaa booranaatti bal'atu kana humna ga'e nama torba qofaan yeroo sana achi seenne 82. Har'a namni biyya seene abbaan fedhe namni seene waa uumuu waa godhuu numa danda'a. Kanaafuu wal dhabbiin gargar faca'insi immoo akka waa takka illee goone nama sakaala nama hidha. Kanaafuu tokko taanee dhagaa harru dhagaa keenya gar takkatti haa deebisnu. Har'aan tana qabsoo Oromoo kanaaf furmaanni yoo tokko taane qof hanga fedhe gandaan deemne hanga fedhe amantiin deemne hanga fedhe gosaan deemne waan takkallee wanni fedhu hin jiru. Har'a Oromoon garasitti illee deemutti hin jiru. Uummanni keenya irra tokkummaa fedha. Tokkummaa qofa akka nu bilisoomsu namuu ni arga. Tokkummaa malee akka garta kan geenye namuu ni hubata. Kanaafuu dhaabotiin kun akkuma jaame dhugatti gartee hawaa godhu jiruus kabajaadhaan irra gargaaranii waliin maal wanni hundinuu keenya har'a waboon xiqqaatee jiraatus ka jiru sunis keenya kan sana tolchuullee nama tokko ta'etu waa ummachuu danda'a. Kanaafuu wal harkaa miila ol jala haruu dhiifnee tokko taanee yaada tokkoon yoo deemne walittillee naqamanii walittillee gartee baquun dirqama yoo ammatti san dadhabamillee dhugumatti namni kun wal gargaaree waliin diina kanatti fuula tokko deebisuu qabna. Yoo san ta'uu baanne akkuma bara gabre Oromoon amata dheeraa gabroomuuf teenyaa jechuudha. Kanaafuu dhaabotiin kun wal ajiifachuu dhiisanii wal madeessuu dhiisanii dhugumatti ilaala waan tokkoon siima gandi keenya yeroo san akkasitti jaarraa abbaa gadaa barsiisee qabsoo kana hidhachiisee qabsoo kanaaf sammata kana kaasee manaa isinirra gubata jeetti himee gubatee arganii namaa isin duraatu nama isin jaalattanitti wajjee du'ee arganii waa hunda arganii gaafa rabbi ramataa godhuu fi jaarraan faan qabsoo kanarraa baan jaarraa nuti masgiida bakkatti salaannu hin dhabnee jedhaniini jalaa hafanii qabsoo kanatti cinaa galan. Har'ammoo san hunda namni irraanfatee namuu gooddoo jaarratee waliin waa jechuu dadhaban. Yeroo sanatti amata meeqa yeroo keenya gubaa turre namni taa'ee wajjin haasa'uu dadhabe wajjin ta'anii haasa'uu dadhabanii wajjin ta'anii waliin fixachuu dadhabanii hoogganni keenyaaf oofee walitti diina waliin nu godhee osoo nu diina gobeelletti fi wal fixu jirru diina irraanfannee amata meeqa sanaan osoo akkasii wal fixaa jirru lola meeqa gartee gidduu keenyatti osoo jaallan meeqa humna guddaadhaan achi deemnee humna san keessaa salli tan qofaa muraasa tan qofaan deemne ifi wal fidnee wal dhabamsiifnee jaallan meeqa achittis nu biraa dhangalaanii dhumanii warra akka leencoo lemoo fa'aa achi dhabne warra akka jiisaa ciibsaa fa'aa achi dhabne warra akka addeessaa waaqoo fa'aa achi dhabne warra akka turee illoo fa'aa achi dhabne warra akka odaa milkii fa'aa achi dhabne jaallan meeqa kan achitti dhabne tokko lamaa miti wal ifii keenya jidduu akka dhume akka caccabsaa fa'aa achi dhabne ijoollota akka aanessoo waaree fa'aa aanessoo fa'aa achi dhabne aanessoo roobaa fa'aa achi dhabne ijoollota hedduu achi dhabne humna meeqa akka abdataa roobaa fa'aa ijoollota meeqaa achi dhabame. Kanaafuu wal dhabnee dhagaa walitti haruun bu'aa takka illee hin jiru. Kanaaf namni hundinuu walii obsee tokko tahee wal dhagahee har'aan tana maqaa walirratti xureessuu wal irratti oofuu miti. Kanaafuu akka kanatti wal jala deemu.
wal dhaga'u khabiraa warra magartee arra nuti arra qabsoon oromoo nama barbaade humna barbaade ijoollee waa baratte barbaade ijoollee waa baratte kana isaanis kabajaadhaan arra biyya keessaa dhumaa jiru ijoollee waa barattee dhumu jiru ijoollee tanaafis wal dorgommii dhiisanii hulaa bananii ijoollee tanaas qabsiisuun ijoollee tanaas akka qooda fudhattu goosisuun barbaachisaadha. Ijoolleen tun bilaashitti akka gaafa dargiin cabee yookaan wayyaanee keessa yeroo dargiin cabe sana maaltu ture ijoolleen paayilatoonni namoonni adda addaa dhufanii waraana kanatti dabalaman gaara hin beekan akkasitti yeroo wayyaaneen kun maayyiitti chaartara keessaa ba'an duuba humna san hunda dilli huursoo fi wanni hidhame kun hundi haala akkasiitiin qophii dhabaan kanaafuu akka kanatti qophii dhabnee wayyaanee tanaaf fuula carraa kennuu miti humna tanaas kabajaadhaan dhaabni kun dhaabotiin jirtu hundinuu fi dabaltee walitti dabalamanii fi humna kana qabsiisuu danda'uun barbaachisaadha kajuu qaba jaallan waa barattaniis kabajaadhaan jaarsolii teessan manguddoo teessan hangafoota qabsoo kanaa kabajanii arrabsanii xiqqeessanii ati sana jedhanii wal xiqqeessuurra kabajaadhaan qabsoo kanatti hirmaatanii qabsoo kana irraa fuudhuu danda'uun barbaachisaadha. Yoo haala kanaan ka deemnu taate gar takkatti illee hin geenyu wal nyaachaa ka deemnu. Yoommoo sirnaan gartee qabsoo kana kabajaadhaan walirraa fuunee kan waliin qabsoonu taate qabsoon kun bakka gahuu qabaa. Lakkii boo ati dadhabaadhaa kaleessa akkas turtee ati qotee bulaa turtee ati maalii turtee anaan jechaa immoo gartee waan kanaan itti dhumeette boruu atis karaan kee kanuma sa'a abbaan dhagaachaan darbatee dihaachaan darbatee hambi dhagaan darbatti jedhanii gaafarraa cabsiti jedhanii akka sanaati nama ofiillee kabajnee wal kabajnee qabsoo kanaatti fufunuudha. Ulfaaddu jaallee gugsa mee yeroo sana baroota 91 sana keessas hawwisoo caffee gadaa keessa akka dura ta'aa taatee geggeessaa turte jechuu dhageera hiriyoota keerraa. Mee waa'ee hawwisoo sana maal jettaa artistootii hawwisoo sana keessa jiran warri har'a lubbuun hin jirre warri lubbuun jiran fa'aa utuu nu dhodhoofte baay'ee natti tola maqaa isaanii. Wallaahi jaallan kana anis 98 yeroo ol seenuu deemnu sana 88 I think 88 yeroo ol seenuu deemnu 89 akkanatti humna tokko ijoollee takka leenjiseetiin anis duraan hawwisoo takka wajjiniin ture ijoolluma akka hawwisoottiin duraan waa fi deemee taphachuu ture bari sirbuma kiyya tanfaa humna gaafanne akkasitti wallisuun ture wallisaa guddaa miti. Tiichisuma fa'aa akkasii kanaan ture achi humna tokko leenjiseetiin yogguu sana jaarraggaatuu fa'aa jira jaarraggaatuu fa'aa qofaa fi isaan kanaa wajjin ijoollee takka leenjifneetiin ijoollee takka san ol baase ijoollee sana biyya keessa ofii agarsiisuu ture anaa asii aslii fa'aa wajjin kaanee ol baane dadar yoggaa geenyu maayirratti humnaan dadar yoggaa geenyu achirratti jaalalna Khadiir faan Adam faan akkasumatti Usmaayyoon roobaan Usmaayyoolleen boodarra nutti dhufee suutee bareentoo fuullee ijoollonni hedduun achitti nutti dhufanii ijoollee keenya tanaa waliin makaman hawwisoon tiyya sun yeroo sana ijoollee fuulanii goruufaa jira ijoolleen hedduun dhufe yeroo sana karaa galamsuu kanarraa isa hawwisoo hedduun nu dhufe Idrisaa Elemoo kana fa'aadha ijoolleen achi Adnaan fa'aa ijoolleen achi nu dhufte. Isaan kanaa walitti daballee hawwisoota akkuma bulchiinsaatti waliin ture jaalladhiidha gaafatamaan keenya akka damee dantaa ololaaf beeksitti kan akkuma birkii aadaatti waliin ture. Akkasitti jaallan kanaa wajjin isaan kan achumatti mooxeeffatanii achuma waliin shaakalaa turanii ijoollee kanaa walitti dabalatee achuma yaanii agarsiisa godhaa turanii. Lubbuun jiran jaallan akka himee Yusuf nu biraa kutanii jaallan biraatis gariin isaanii biyyuma keessa jiru har'a lubbuudhaan ka'an jiran jaal Kadiir Sayid jaal Adam Haaroon jaal Bakkalcha Yaayyaa akkasuma jaallan biyyatti hafaniiti warra akka jaal Muusaa Turkii akkasuma warra Muusaa Turkii maqaan isii Amaniin irraan fadhiisii illee lubbuu dhabdee jirti rabbiin gaara mataa godhuufiin jaallan hedduun har'a jaallan qabsoo caffee gadaa keessaa jiranii
akka jaalabdi qopheen kuni dhugumatti abusoo caffee gadaa jechuun isaa warri seenaa isaa akka gaariitti beekanii jaal Kadir faan himaa turanii irran deebi'u jaalabdi qophee rabbi nama taa'uu fi nama artistii nama hayyuu nama dhugatti ajaa'ibaati rabbi nama taa'uu seenaa isaanis rabbiin gattee seenaan isaan yaadatu isaaniif illee rabbiin jana taa'an nu jaa. Kanaafuu kaawwisoo keenya akkasitti waliin ture akkuma gaafatame isaanitti waliin ture rakkoo hedduu keessa waliin dabarree addaa hedduu keessa waliin dabarree hanga maayyii isaan bayanii Soomaaliyaatti yaal mul'isi kenninee Soomaaliyaa seenanitti wajjin ture. Ani firaadir irratti hafee akkasitti waliin turre osoo caffee gadaa warri maayyii na biratti hafan tokko tokkoon akka Diriirsaa Elemoofaa ni jiranii. Ijoollee tana garii si anumaatu biyyatti deddeebisee haaluma akkasiitti ni jiraachaa daddaa waliin deemaa turre egaa. Tole. Adnaan faan dhagayaa Adnaan faanis ni dha. Adnaan Maamad faa. Adnaan faa gaa namni naan ijoollee xiqqaadha yeroo sanii haa'ee akka biyyatti deebi'uu godhe tokkosuma faa ture. Akka saniif turre taa'umsoo caffee gadaa akkasii amma hedduu gaa akka yaada maaruufaa naannoo kana waliin jirra. Namu jiru majala warri malee warqaba qabaachuu dhabu keenya fa'aa ta'e malee waan biraa hin jirtu bakka jiranitti gaa isaanis nagatti haa ta'u jaallan maraa nagoma qaban majala. Faca'insa bara 1992 ta'e sana keessa ati yeroodhuma sana qabamtee mana hidhaa galte moo bosonuma seente akkam turame sana immoo dudduubatti si deebisee si gaafachuu barbaada gidduu gidduutti. Ani 91 akka baane hanga 92 dhuma isaatti qabsumattiin ture. Achi eegas boodaas qabsumattiin jira. Akka 92 dhuma isaatti abusoo wajjin ture. Abusoo sana fuudhee jaallan hogganoonni yeroo maayyii gad dhufan dhufee mooraa hogganoota jaalgalaa saafaatti ergee chumaanu isaan kanaas jaal mul'is abbaa gadaa rabbi rama taa godhuu fi dhufee abusoos fuudhee gara Jabuutii oofee egaa abusoo dirqamni abusoon irraa bu'ee boodaan waraanumatti seenee waraana sana wajjin gara Baaleetti deemee Baalee humna tokko jira jaal Qubsaa jaal abbaa nagaafaatti ture jaal abbaa nagaafaa namee isaan wajjin kanaaf jaal Qubsaadha. Nasana ijaarree humni sun walitti deebi'ee egaa humni sun ijaarame nuti gamana gara Harargeetti gamana dachaane achi booda gaachumaanu jaal dhugaa saafa wajjumaan ture humna warra deemee humna jaalan wajjin yaanee dubbisuu humna jajjabeessuu irra turree anis humna dabalamee maayyii irratti gara dubbee kana humna maduu humna dadhabaa humna mooraalee adda addaa kana akkuma qabaachaan ture achi booda deemee 96 gara kutaa Arsiitiin deemee kutaa Arsiitii akkasumas gaafatamaan ture yeroo sanaallee hamaadha. Diinni humna keenya yeroo sanatti kutaa Arsii keessa nama hedduu hojjetu naaf argaa Qoobaa, Tumsaa, Daadhii ijoollonni biraas hedduudha. Biraa tokko ijoollota hedduu wajjin achi turre maayyii haalli hamaa haalli uffataa ture damboo baam'ee raayyaa gubeellee ijoollota kanaa wajjin hin ture ijoollonni kun amma gariinsi jiruu baqaarra jirti gariin midhaanuu warra wareegamtee jirti. Achi turre humna haalli hamaa nutti hammaatee humna keenya gaajjirri akka malee miidhuu dadhabsiisuu dhiibuu uummata akka jiru safaran galchee midhaan jalaa gubee yeroo sanatti uummata keenya dachii qotee dachii awwaalee hiikaa baay'isee ibiddaan gubbee uummata keenya akka malee irratti roorroo hamaa raawwachaa turte wayyaaneen ati haala akkasii keessa dabarree jiruu hamtuu san keessa maayyii irratti humna sana finfinnee walitti gara Baaleetti as baafnee ijaarrannee achi irratti sana turte ati 98 gara Soomaaliyaatti keenya akka bahu dirqamni nu kenname humni keenya hafe Soomaaliyaatti akka bahu jaalle itti ofirraa akkasitti anaa fi rabbi ramataa godhuu fi jaalaalee Soowaaree caalaa jaal caalaa kaanee humna kana jaal biyyuu sammuu taanee humna kana gara hundaa kan gamatti hafees gamanatti hafees abbaa nagaatti
لما كان كان يكتب كان فوني بكلم التدبانين خلاص سوماليا تكتيني سوماليا كان جاويا ونسد ديت إلومان أبسينيسي إيه هلا ما ده كده تنودا وكذا دبر جرون يانيس itu kali abshana kamale nama atsana mago kuran karat ta tabe matta pepa ati halama sakay dabarre Somalia gwa dai lafa kutur lafa jamu dai achika dai ti duran bayani fa kisti ummata Somalia to arre jani arre momal jani ummata Somalia to panachitti gwaru isan kana wajin Somalia tan dau نجلا خيسة ورا أي كنا إنسان كنا ولد دفنا فيه بجتا كتنا لا بيزاول كنا cuman Malaysia يعني كس سوبنا دفنا كتنا nak ukube gara pedashon turu taigas julia rasa kemati kalile ini जो चल्ला फना उतरे माई रे तकेरे गासोमा संके साई की माई वरनी गरबियत देवल की सनतियत की ये मदद अच्छी तुरे माई रे चुमत्ती न कइरे थे यालनी आने सोफा भी तुरे यालाने सोफानी ये चुमत्ती आनी कुबड्डे फिर चुमत कान का कमरे के Ubat najani jalan kurang hantiru bekas sampai setiap sukta ada cuman biasa kayak sedang bermain sedu jira jika Somalia kayak sawan tahu jadi ini teraga Kenya 3 dabre ala kasih ini ni agak palamat amoji ini kalau kita tere bahkan asin kufaje si Jan ne akka yaadeti manamille be ato jammo galan bendi kanuma bukan ugar pagarre galan makana tu asin ugai male jalan edunda berade bani ikirani anak kasumati nama tu daga alhamdulillah kira kaje ya ada menas gorade imarille amma jodde nashani akasitti kira turaatii waggaa dheeraa qabsoo kana keessa turuu keerraan kan kee jaallan hedduun warri si wajjin turan warri si wajjin qabsaa'aa turan warri si wajjin beela'aa turan warri si wajjin qabsoo kana asiin ga'an hedduun isaanii immoo biyya alaa kanatti manatti galanii jiru jaroota kanaafoo mee dhaamsa maalii qabda waan jalqaban kan otoo galmaan hin ga'in abdii kutachuu ta'een beeku hedduun isaanii afaan qabatanii dhuma manatti galanii jiru warra kanaan waan jettu yoo jiraate dhuguma jaallatti hedduun har'a kan qabsoo kanarra waliin turre akka isa akkuma kiyya ta'ee warreen gartee har'aan tana qabsoo kanarratti amata meeqa dadhabee waan dadhabeef sanarra firiin isaa kun ijoollee kana keessaa naa mul'attu malee bakka hin gahin kan garaa isaanii gartee madaa'eetuma waan guruus dhabee mammaratee taa'u kanaafuu wanni nuti godhuu dandeenyu yeroo ammaatti tokko waan biraa dadhabnu mooxannoo keessa turre jaallan har'aan tana gartee qabsoo kanatti dabalamanii dabarsuu ni dandeenya. waan biraa dadhabnu har'aan tana namni biyya alaa kana jiru jaallan qabsoo kanarratti madaawan har'a uummata Oromoo kan gartee uummata Oromoo illee jechuun baatu kan qabsoon kun gartee sababa qabsoo kana milkaa'uu dhabuunis haa ta'u namoota gargar goda sesseenee maqaa waliif babaasee gandatti wal babaasee adda adda jiru kanaaf illee nuufillee nutullee fakkii ta'uu fi dandeenya. Har'a gurmuu tokko kan ijaaramee jira tokko ijaaramee jirra gurmuu kuni miseensota waboo biyya alaa jennee ijaarrannee walitti dhufnee waliin taanee waan nurraa eeggamu wal mari'annee muuxannoos tahee waan barbaachisu gartee qabsoo kanaaf qabsoo kana bira dhaabbannee qabsoo kana keessatti galma gahuu dandeessu yaada qabnu akka kennachuu dandeessu bakka gufuun jirtu ati gufuu akka jechuu ni dandeessu haa wal mari'annu jennee dhaaba tokko
gurmuu takka ijaarrannee jirra. Gurmuun kuni guyyuu wal agarra wal mari'annaa hooggana qabnaa haga tokko gartee warri karaa kanatti yoo walitti dhufne wal agarre waan tokko bu'aa tokko ibsuu dandeenya. Yommuu namuu mammarannee tumaarraan kana maatiis godhannee kunuus godhannee jennee ofirraa hanfanne. Seenaan kakaleetiis akkasumas dhaabbatama. Haa baanu haa wal barbaannu walitti haa dhiyaannu. Kanaafuu namni gartee namni haa wal barbaadu namni gartee hireen kun akka ta'u gaafa ifanni baana gaafa gartee wanti nuti kaleetti dadhabaa ture bakka dhiyeessi har'aan kana abdii qabna bakka geessu gartee irra ilfaatu Oromoo sadarkaa irra hin jiru waan nuti kalee jechuun turre waan nuti kalee gartee dhagaa raamis keessaa dhagaa gobeellee keessaa laga ejersaa fuunoo shanaan keessaa fabee keessaa qarree garree baalee gartee carii gartee dhaaree keessaa nuti jechaa turre har'aan kana uummanni keenya Oromiyaan Oromootti jedhumaa jira. Akka bakka shakkii takka illee hin qabnu. Kanaafuu haa wal barbaannu ilmaan Oromoollee gartee bakka jiru gartee wal jaartee biraadhaaf. Sumurii takka irra walitti woboon irra jalaa kana jirru waa qabsoo kana cinaa dhaabbachuu dandeenya. Bakka namni keenya rakkataan madaawaan namni dhagaan tana dirree sana irratti hafe hedduudha. Kan akka kana hiree kan nyaatatatti akka gartee jiruu bakka Keenyaa, Somaaliyaa, bakka Suudaan, bakka adda addaa haa jabaan haa walitti ijaaramu kan isaanii. Jalli Gugsaa Galmoo hedduun si galateeffadha horii bulii egaa Waaqayyoon waan itti dadhabde waan itti beelofte waan hawwaa jirtu kana mul'ata kee galmaan siif ga'uun jedha. Muuxannoo qabsoo kana keessaa bara dheeraa qabdurraan kan ka'e bu'aa bayiiti keessa dabartirraan kan ka'e mee qabsaa'ota qeerroo yeroo ammaatiif immoo uummata Oromoo walumaa galatti dhaamsa qabdu yoo jiraate dhaamsa keessa akka dabarfattuun kabajaa guddaan si gaafadha. Bareedaadha. Waa'ee uummata keenyaa uummatni keenya dhugumatti yeroo ammaatti abdiin isaa guddaadha. Dhaaba Oromoo irraayis Oromummaa isaaniitiin olii isaaniitiin hedduu abdataa hedduu qabsoo irra jiran. Kanaafuu karaa uummata keenyaa wanni hin dhaamuuf jabaadhaa qabsoon isin bira jirti tokkummaan isin bira jirti. Bilisummaan harka keessa jirti. Oromiyaan isin harka jirti. Jabaadhaa abdii guddatinaan yaahan isaan uummata kiyyaatis. Karaa biraatiin ammoo dhugumatti akka waan tokko guddaa kan hin dhaamuu qabu diinni diina bananee diina tooftaa hunda aanjaa argatee caalaa beeku. Kan akka gaariitti galtee hojjetu waan ta'eef diina kana karaan itti ta'amuu dandeenyu tooftaadhaan. Tooftaan nuti irra aannuun naamusaan tooftaa kan nurratti aannuun biqitii keenya tolfachuudhaan. Kanaafuu yeroo waan kun hundaa'u naamusaan dhageettiidhaan namoota basaasota diinaa ofirraa eeguudhaan akka gaariitti diina kan qabsaa'u lafa gartee aanjaa qabsachuu lafa dhageettii qabu lafa yoo duunellee gartee har'aan kana gartee dhageettii qabu keessatti kanaafuu qabsoo keenya akka dheeraa gammoojjii gammoojjii keessatti kaamamee sagalee takka dhabee akka har'aan kanatti sagaleen duraanis akka dhabame har'ammoo isin bakka gaarii jirtanii kanaafuu jabaadhaa abdiitina jabaadhaan ja'an naamusaan qaccaan kan biraa immoo warri har'aan kana waan tokkoon dhaamu fedha namni har'a seenaa dalagee seenaa akka biyya keessatti dalagamaa jiran anaatti dalage yookaan abaluutti dalage jettanii of dura himaa jiraniitu jira. Qeeroon akkasii gaafa akkasii ijaaramtee qeeroon akkasii bakka akkasii ijaaramtee qeeroon akkasii fataa dabalata kennuu amma bilbis akka seenaa keessa dalage seenaa dalage maabolii himaa ijaarra baatan kanaas qabaa waan isaa tokko wanti tolfannee
Jinni yoggaati waan ta'e namni waan dalagu deemu waan dalaganii karaa irra dabarsu karaa dhuftee eeggatu. Namni fe'uun barbaachisaadha. Kanaafuu namni kana gochaa jirtanis uffata jabaa Oromoo jabaadhaa. Isin abdiin keenya ilmaan irra biyyaa kana fa'aa ta'ee jiru kana jabaadhaan isin ja'a. Jabaadhaan ja'a. Kabiraa immoo dhaabbitii Oromoo warri irra deebi'ee jaallan kaleessa waliin qabsoo irra turre. Dadhabbii teenyallee israaf kan goone waliin dhufnee waliin mari'annee wal dura teenyee haa haasofnu. Mee gadaa mee Oromoo gadaa qabdi jennee anaatti gadaan Oromoo haasofnu. Kijiba taa'ee yommuu arallee akkuma nama kalee qawwee irraa qabutti walitti haasofnu taate gaafa kalee qawwee irraa qabu taa'e namuu gartee qawwee walitti dhufaafnaa jennee faan wal beeknuufi walitti dhaadan ana walitti dhaadan sun qawweellee haa qabaatu isaa kana bira kutuu qabna isaan taphaatan bira kutuu qabna. Kanaafuu dhaabbitiin Oromootiis walitti dhuftee dhuguma sana haqaa walitti himu yoo ka uummataaf deemu taate yoo uummataaf kan dhimmu taate yoo uummata kanaaf kan dhimmu taate. Kanaaf dhaabbitiin isaanii dhiibbaa irra kunee bakka inni dadhabbii kana jedhu namni gadi. Kanaaf wanti qeessa kanaaf biraa irra haasitee waliin qabsoo kana bakka hangeessaa. Jabaadhaa qabsooftanis jabaadhaa walitti dhufnee waliin mari'an walitti dhufnee muuxannoo qaayisan Gaadhumaarra geemmate akkee hedduu galatoome horii bulii uffadhu guyyaa biraa immoo sagantaa biraatiin walitti deebina. Ani yeroo waliin qabaanne hundumaaf hedduun si galateeffadha jaalle Gugsaa Galmoo gara fuula duraatti immoo sagantaa biraa walitti deebina jedheen abdii qaba. Gaaffiif deebii nama goonee kanatti seenaan kee hin xumuramu waggaa 39 qabsoo kana keessa gara fuula duraatti immoo walagarra jedheen abdii qaba. Horii bulii ilmaan kee irra si haa tursu bilisummaa hawwituuf Waaqayyoon ijaan si agarsiisu nagaan naaf jiraadhu qaanqeen shoo kabajaaf ulfina guddaa siif qaba.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaa keenyatti bu'aaraa akka jirtan shakkii tokko hin qabu. Sagantaan torban dhufu isiniif qabadhee dhufu maatii qabsaa'otaati. Maatiin qabsaa'ota warra bosonatti galee dhukaasee ajjeesee du'u qofaa osoo hin taane qabsaa'ota artistoota keessaa ijoollee artistii qabadheen dhufa. Isaanis ijoollee Ilfinesh Qannoo hawwii Ilfinesh Qannoo torban isinii qabadheen dhufa. Torban haga wal dedeebinutti nagaatti isinii jedha Qaanqee Show.